Maqaa Waaqayyo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon sagantaa keenya isa har'aa hin jalqabna. Waaqayyo hunduma keenya gargaaree torban darban keessattis nagaatti nu eegee arras karaa kana akka ol arginuuf jaalala isaa ta'eera. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Boloonni biyya keessas biyya hambaa jirtan hunduma keessan nagaa koon isiniif dhiyeessaa, bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkuma amala keenya waaqeffannaa, kadhannaa, sagalee Waaqayyo nuuf kennee moolii wajjiniin hin hirmaannaa. Namoonni galanii hirmaachaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Viidiyoon kun hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheer godhaa. Faarfannaa qopheeffanne qabnaa. Qomoon arras faarfannaa nuuf qopheesseera. Mee faarfannaa kanaan immoo Waaqayyo waaqeffannee kadhannee dubbii Waaqayyo guyyaa irraa nu barsiisuu barbaadu wajjin hirmaannaa. Faarfannaa kanaan Waaqayyo waaqeffanna. Sanagay jakoti nargeni, nugan sida jedi amaneni, sikabajuf galatan sifideni. Sanagay jakoti nargeni, nugan sida jedi amaneni, sikabajuf galatan sifideni. Amali namba sagatike, amali namba sa, amali namba sagatike, amali namba sa. Hallelujah. Amali nambasa, amali nambasa, amali nambasa, amali nambasa, amali nambasa, hallelujah. Amen. Eyeka Mustaku. Amen. Wajadi nalani, wajadi nalani. Eyeka, eyeka namanda dabale. Amali nambasa, amali nambasa gatike, 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 amali nambasa. Galanni sifato ya Waaqayyo. Amen. Eyeka, eyeka. Amen, amen, amen. Eyeka. Eyeka. Galanni sifato. Dhugaan hin jallatu, dhugaan hin jallatu. Walma kurra farra, walma kurra farra. Eyeka. Nyaadu buddeen Oromaa. Amali nambasa, amali nambasa gatike, amali nambasa, amali nambasa gatike, amali nambasa, amali nambasa gatike, amali nambasa, amali nambasa,
Amari nambasa gatite, amari nambasa. Amari nambasa gatite, amari nambasa. Amari nambasa. Hallelujah. Madinimbaza, Madinimbaza. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gatiin Waaqayyoo waan ittiin baafamu tokkoyyuu hin jiru. Boleessa keenya faarfataa Bafiqaaduu nama jaallannu nama kabajnu. Waaqayyoo kan nuuf kaasee faarfannaa isaatiin Waaqayyoo waaqeffannee olmaa Waaqayyoo gochaa Waaqayyootti yaadannee waa'ee faarfannaa kanaaf maqaan isaa haa eebbifamu. Akkuma kanaa kasinaaf eeyyamtaniif nama tokkoon galateeffachuu barbaada. Boleessa koo Tamasgeen Tarrafa nama hojii wangeelaa bal'inaan biyya Keeniyaa keessatti hojjechaa jiru. Waaqayyoo si haa eebbisu kallattiin galtee hirmaattaa jirta. Obboloonni hundumtuu Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu. Mee olmaa Waaqayyo yaadachaa Waaqayyoon galateeffannee sagalee Waaqayyo guyyaarraa nutti dubbachuu barbaadu moolii wajjiniin dhageenya. Mee olmaa Waaqayyo yaadaa gochaa Waaqayyo yaadaa waan ittiin baasnu tokkoyyuu hin qabnu. Gatii Waaqayyo yeroo hundumaa galata waan ta'eef galata laannaaf Waaqayyo keenyaaf. Galatiin ta'aaf, ulfinnin ta'aaf, kabajiin ta'aaf Waaqayyoof mee Waaqayyoon galateeffanna. Yaa Waaqayyo Abbaa, yaa Waaqayyo Ilmaa, yaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu Waaqa sadan tokko. Abbaa keenyaa gooftaa keenyaa Waaqa keenyaa gatii kee waan ittiin baafnu tokkoyyuu hin qabnu. Olmaa kee dubbannee ifixuu hin dandeenyu. Yaa Waaqayyo isuma beeknu jenna, isuma nuu galu jenna, isuma kaleessa dheengadda jechaa turre jenna. Karaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Atis kanuma nurraa barbaadda. Kan na galateeffatu na ulfeessaa itti. Yommuu nu si galateeffannu yaa Waaqayyo tu ulfaatta. Si galateeffanna yaa Waaqayyo bara kana kee nu jiraachiftee arramoo akka si waaqeffannu dubbii kee akka dhageenyuuf akka ol dhageessifnuuf yaa Waaqayyo akka kanatti walitti nu qabdeettaa maqaan kee haa eebbifamu. Carraama kana yusitu nuuf laate, yerooma kana yusitu nuuf laate. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Ati yeroo hundumaa iddoo hundumaatti waan hundumaaf galata barbaaddaa. Hallelujah. Si haa galatu. Si haa galatu yaa Waaqayyo. Si galateeffanna tuma du'i jiru, tuma lolli jiru, tuma wallaansoon jiru, ituma ninuun mormu jiru jiraanne arra geenyerra. Kunimmoo gaarummaa keeti, tola keeti, arjummaa keeti. Yaa Waaqayyo waa'ee obboleettii kanaaf, waa'ee obboleessa kanaaf, waa'ee koof ulfaadhu. Warra karaa peejii kanaa, karaa yuutuubii kanaa, karaa FB kanaa galanii si dhaggeeffachaa jiran, dubbii kee dhaga'aa jiran kana yaa gooftaa qajeelummaadhaan waa'ee isaaniif galanni siif haa ta'u. Amma lafa nun jirru kanatti lafa isaan jiranitti samiin irratti banamu. Waaqni irratti banamu ayyaanni addaa, humni addaa, dibati addaa maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan haa argatu. Hafuurri addaa maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan haa argatu. Wanti namoota kana keessa jiru mul'achuu ba'u ifu yaa Waaqayyo hojiirra oolu dhaga'amu haa jalqabu. Yaa gooftaa sagantaa keenya kanaan kan mormu humni hamaan sun kan rukutame haa ta'u. Anaanis na gargaari cubbuu keenya moonoo dhiisi maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Mata dureenuun torban arfaffaaf olii wajjin sagalee Waaqayyoo barachaa jirru waan Waaqayyoo na guute, waan Waaqayyoo na keessa kaa'e dhoksaa kee eeggadhu waan jedhu irrattan dubbii Waaqayyoo walii wajjin hirmaachaa jirra. Dhoksaa ofii eeggachuu, dhoksaa siif Waaqayyoo kee gidduu jiru. Siif Waaqayyoo kee gidduu jiru iccitii kee eeggadhu jedhu walii wajjin ilaalaa jirra. Yeroo tokko Waaqayyoo yommuu itti hojii addaa tokkoof hojii kanaan dura turerraa warri kaan hojjechaa turerraa adda kan ta'e nama hojjechiisuudhaaf yeroo itti Waaqayyo nama filatu jira. Yeroo itti nama waaqaafatu jira Waaqayyo. Yeroo itti addaa nama baafatu jira. Yookiis yommuu itti Waaqayyo abjuu addaa, mul'ata addaa wanta baroota keessatti raawwataman gara fuulduraatti raawwataman yommuu itti gara namaatti fidu jira. Yommuu itti Waaqayyo gara namaa fidu jira. Yookiis Waaqayyo iddoo guddaa tokkoof iddoo nuyi hin geenye jennee iyyaanne sanyiin keenyas
kan hin geenyeen waaqayyo nu ga'uudhaaf yemmuun itti nutti dubbatu jira yeroon akkasii obboloota ko yeroo akkasii dhoksaa ofii eeggachuun gaariidha yemmutti dhoksaa gurguddaa yaada addaa shaakala addaa nama afuuraa yemmuu taatan waaqayyo yemmuun itti kana keessa nama galchuu jira egaan toora kana irratti eeggannaa akka goonuufan eeggannaa akka gootaniifan sagalee waaqayyo naaf kenne isin wajjin hirmaachaa jira macaafa qulqulluu keenya keessaa kan inni olii irratti ilaalaa jirru macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 8 boqonnaa 9 boqonnaa 10 keessatti dubbii waaqayyoo walii wajjin ilaalaa jirra torbanoota darban keessatti attamitti waaqayyoo Saa'oliin mana akka inni baase maaliif akka isa baase kan waaqayyoo waaqayyo inni guddaa isa inni barbaadu tun taane gara yaada isaatti isa fiduuf akka ta'e yeroo tokko biyya keessa sato biyya ambaas iddoo garagaraa kan jirtanii kan inuun biyyaa baanee iddoo garagaraa jirruuf barbaachi keenya kan biraa ta'uu danda'a fedhii keenya kan biraa ta'uu danda'a hawwiin keenya kan biraa ta'uu danda'a waaqayyo garuu kan inni biyya sana si geesse kan inni lafa sana si geesse isati barbaaddu qofaaf ta'uu dhiisuu danda'a Saa'ol harroota abbaasaa barbaada manaa ba'e waaqayyo garuu kan inni barbaaduuf waan biraa ture Saamu'eel immoo attamitti waa'ee nama kanaa akka inni dubbate Saamu'eelitti immoo waaqayyo attamitti waa'ee nama kanaa akka dubbate akka inni namni bor gara kee dhufu taalloon qabeera waan ta'eef dhiifama namni bor gara kee dhufu nama akkas akkasiiti jedhee isas olii wajjin ilaalaa turre iddoo kanatti waantan dubbadhee darbuu barbaadu Saamu'eelis dhoksaa waaqayyoo waa'ee Saa'oliif isatti mee hin qabeef dargaggeessicha biratti illee itti himuun barbaadu Eriyaasaa sana biratti illee itti himuun barbaadu namoonni kennaa raajummaa waaqayyo isiniif kenne kennaa mul'ataa waaqayyo isiniif kenne dhoksaa tokko waa'ee namaa waaqayyo isinitti dubbatu akkaataatti nama sana biraan geessan illee beekuun gaariidha yeroo tokko waaqayyo qopaatti akka nuun itti dubbannu barbaachuu danda'a lafa namni hin jirretti qopaatti akka nuun itti himnu barbaaduu danda'a Saamu'eelitti waaqayyo yommuu dubbate Saamu'eel dargaggeessicha biratti itti himne kophaatti waan sitti muqabaa gubaa'ee gidduuttis waan itti muqaba namoota birattis waan itti muqaba ture kophaattis waan itti muqaba kanaaf ilaa irraan deebi'a namoonni waaqayyo dhoksaa isinii mul'isu waa'ee namaa isinitti himu waa'ee namaa isin hubachiisu yeroo darbee nama tokkotu baay'ee natti tole nama sanatti walitti hin siqu waaqayyotu waa'ee nama sanaa waan natti himee qaba aniifati duwwaan dhoksaatti dhanne akkan hojjinaa somnu barbaade kanaaf nama sana naa beellamii jedhe waaqayyo warra ergaa kanaan taajiltan hubannaa akkasii isiniif kennu waan hundumaa nama gidduu taasofna miti nama gidduutti dubbanna miti nama gidduutti raajna miti waan tokko waaqayyo nama sana qofaatti akka nuunnu wanti barbaadu jira Saamu'eel egaa kana godha ture galanni isaaf haa ta'u egaan erga qofaatti itti mee booddee sin gaggeessaa jedhee hin gaggeesse yommuu deemtu moo karaa kana keessatti wanta si mudatutu jira wanta sitti dhufutu jira wanti si argatutu jira milikkitatti mi milikkiticha akkas jedha nan dubbisa Saa'ol yommuu Saamu'eel biraa adeemuudhaaf ka'ee lakkoofsa 9 boqonnaa 10 akkuma qajeeleen waaqayyo yaada isaan diddiireef galanni isaaf haa ta'u milikkitanni jedhamu hundinuus gaafasuma hin ta'an waaqayyo wanti inni jedhe mataa Saa'ol dargaggeessicha wajjin gaara sana bira yommuu ga'e kunoo kutatni raajotaa isatti dhufan kun itti himameera hafuurri waaqayyoos humnaaf isaan dhumnaan inni isaan gidduu bu'ee raajii dubbate itti himameera kun kutatni raajotaa sitti dhufu hafuurri waaqayyo humnaan sii dhufa atis isaan keessa buute raajiin dubbattaa jedhameera warri dura isa beekan raajota gidduu bu'ee raajii dubbachuu isaa yommuu arganii walii isaaniitiin ilmi qeeshitti maaltu dhufee Saa'olis immoo raajota keessaa tokko jedhan galuuf dide kanaan dura kan raajii ta'etti hin beekan amma garuu hafuurri dhufee yommuu kan irratti godhu maaltu dhufe ilma qeeshitti jedhan namni iddoo sanaa tokkos eenyu abbaan raajota kanaa jedheen gaafate yommuu Saamu'eel immoo Saa'olis immoo raajota keessaa tokko jedhanii mammaaksa beekamaa ta'e Saa'olis raajii dubbachuusaa erga raawwatee gara iddoo sagadaa isa ol ka'aa sanatti
olin ba'e. Egaan karaa kana keessatti immoo kanatu si mudata. Mallattoodha kun immoo mallattoo isa barbaadamtuuf sanadha. Garuu edeen amman gaafa dhufee guyyaa isaa sitti mutti iccitiin sitti hime kana. Dhoksaan sitti hime kana. Ergaa anaaf si gidduu jiru kana gadi hin baasiin jedhe. Lakkoofsa 8 irraa argattu isa kana. Ana dura gara Gelgelaatti gadi bu'ii kunoon kennaa gumamuuf qalmaa aarsaa dhiyeessuudha gara keenan dhufa. Amman dhufee waan ati gootu sitti mutti guyyaa 7 na eegi qabadhu. Saamu'eel akka jedhan isa amma ani qofaatti sitti hime kana amman gaafa dhufee sitti mutti qabadhu obbira tursi guyyaa 7 ittiin jedhe. Gidduu kanatti gaa waatu ta'e meeshaan isinitti agarsiisa. Boqonnaa 10 lakkoofsa 10 boqonnaa 14 kaasee meenan dubbisa ol duukaa dubbifanna. Yeroo sanatti wasiilli Saa'ol tokko Saa'oliif dargaggeessicha ergee eessa turtanii jedhee gaafate. Saa'ol immoo deebisee arroota barbaaduuf dhaqnee turree garuu arroonni suni dhabnaan Saamu'eel bira dhaqnee jedhe. Kanarratti wasiilli isaa Saa'oliin adaraa waan Saamu'eel siin jedhe anatti mii jedhe. Yommuu inni gara qeetti deebi'u gara manaatti yommuu inni deebi'u karaatti wasiila isaatti itti dhufe. Akka afaan Oromootti wasiila jechuun obboleessa abbaati. Abbaama jedhama. Wasiilli isaa karaatti itti dhufee eessa turtanii? Arroota barbaacha turre. Arroonni dhimnaanichi gara ilaaltichaa gara Saamu'eel dhannee isa bira turreennaanichi ariifate akkas jedhe. Kanarratti wasiilli isaa Saa'ol adaraa waan Saamu'eel siin jedhe natti himi waan inni siin jedhe natti dubbadhu. Maal siin jedhe jennaan ilaagaa innan baay'ee barbaadu isa kana. Citii ofii eeggachuu, dhoksaa ofii eeggachuu, waan Waaqayyo namaan jedhe qabachuu danda'uun bilchina firoota ko. Ilaa deebinni deebiseef ilaala. Wasiila isaatiin obboleessa abbaadha. Abbaadha karaa biraa. Ilaa akkas jedheen. Saa'ol immoo harroonni dhuguma argamuu isaanii natti himeera jedheen. Harroonni argamuu isaanii natti himeera. Haaleluyyaa. Waa'ee mootii ta'uusaa isa Saamu'eel isatti dubbatee garuu wasiila isaatti hin himne jedha. Giddugaleessi ergaa koo isa kana firoota ko. Qabadhaa kana sirriitti. Harroonni akka argaman natti himeera. Garuu jedhe waa'ee mootii ta'uusaa wasiila isaatti hin himne jedha. Dhoksaa ofii eeggachuu. Namni Waaqayyo wajjin dhoksaa qabu iccitii qabu obbolootaa jarjaraa miti. Ariifataa miti. Namni isaaf Waaqayyo isaa gidduu dhoksa addaa, abjuu addaa, ergaan addaa, sagalee addaa Waaqayyo fuulduratti wanti inni gochuuf jedhu tokko jireenya isaa keessa deddeebi'ee ka'aa jiru jarjaraa miti. Akkuma argin dubbatu ilaallachaa, eeggachaa, tarkaanfata, dubbata, hojjeta, of eeggataa deema. Namni Waaqayyoof isa gidduu dhoksaan guddaa jiru ariifataa miti, jarjaraa miti. Cal jedhee man dubbatu, cal jedhee mana margetti akkas naan jedheera Waaqayyo, kanarratti dubbateera Waaqayyo, dhoksaa akkasii na gidduu jiran jiru. Namatti siqu yoo ta'e, haanti isaa yoo ta'e, fira isaa yoo ta'e, wasiila caalaa kan namatti siqu hin jiru. Hin himne jedha wasiila isaatti. Hin qabate isa kamitti hime, isa kaan itti dubbate waa'ee harreen argamuusaa. Maaliif beektu? Garatti adeemaa jiru beeka namni akkasii. Garatti adeemaa jiru beeka. Garatti Waaqayyo isa adeemsisaa jiru waan beekuuf of eeggataa. Garatti adeemaa jiru fuuldura isaa beeka. Egeree isaa beeka. Borii isaa beeka. Arra maatii isaa gidduu jira malee bor maal ta'uuf akka jiru mootii akka ta'u gurraa qaba, sammuu qaba, laphee isaatii qaba. Kanaafoo ariifataa miti. Jarjaraa miti. Wallaalaas miti namni akkasii beekaa cal jedha. Garatti adeemu waan beekuuf maal ta'uuf akka jiru waan beekuuf akka itti dhoksaa iccitii eeggatan beeka, qabatan beeka. Akkas jedhee wasiila isaaf deebise. Irra deebi'een iddoo sana isiniif dubbisa. Giddugaleessi ergaa Waaqayyo naaf kennee isa kana waanta ta'eef Saa'ol immoo
harroonni dhuguman argamaniiru jedheen. Waa'ee mootii ta'uusaa Saamu'eel isa isatti dubbate garuu wasiila isaatti hin himne. Hin qabates biraa hambises. Obboleettii ko, obboleessa ko, obboloota ko karaa FB kanaa, karaa YouTube kanaa, kanaa peejii kanaa namoonni dubbii Waaqayyo kana dhaggeeffachaa jirtan iccitii isiniif Waaqayyo gidduu keessan jiru qabadha. Dhoksaa isiniif Waaqayyo gidduu jiru qabadha. Hin himina dargaggeessichatti isin himne, wasiila isaatti isin himne. Dhoksaa ofii eeggachuun qabachuun kuni ogummaa guddaadha. Nama wajjin mari'atanii iyyuu beekuun abshaalummaa guddaadha kun. Yaada Waaqayyo gara namaa dhufeef, mul'ata Waaqayyo gara namaa dhufeef, waan Waaqayyo deddeebisee ilaa yeroo tokko waan hubadhaa. Barichi bara kakuu haaraati wanta ta'eef. Bara kakuu haaraati wanta ta'eef Waaqayyo sitti isin dubbata, anatti isin dubbata, hunduma keenyatti isin dubbata. Tarii Waaqayyo abjuudhaan deddeebisee yookaan hafuura isaatiin hafuura kee irratti, laphee kee irratti, keessa kee irratti waan dubbatu qabata. Yerooti gara yerootti deddeebitee argita abjuu gara argita ta'a. Isa akkasii nama hafuuraa nama jabaa wajjin haasa'i malee nama argite wajjin iyyuu dhadheen haasa'in. Iccitii kee qabadhu. Saa'ol hin qabate dhoksaasaa maaliif beektuu? Wantichi yeroo qaba. Ofiishaal hin taane waa'ee mootii ta'uusaa hin beeksifanne garuu wanta hin olledha. Maqaan isaa eebbifamu. Yeroo qaba. Guyyaa qaba. Waan hin olledha. Waan bor mul'atudha. Waan bor argamudha. Amma yeroo isaatti Saamu'eelis itti meeraa. Innis kana fudhateetu hin qabate. Wanti nuuf Waaqayyo gidduutti dhoksaatti jalqabamee dhoksaatti nafu. Hin hafu. Hin mul'ata. Hin argama. Ala ba'uuf jira. Hin ba'a. Hin mul'ata. Hin argama. Garuu obbolotaa dursuun qabnu. Hin dursina Waaqayyoon. Hin dursinu Waaqayyoon. Hin dursin Waaqayyoon. Hariifattee dhoksaa kee firfirsitee dhoksaa kee dubbattee firattee riyaadhattee wasiila kootettee maal kootettee dhoksaa kee firfittee Waaqayyoon hin dursin hariifachuun qabnu. Guyyaan isaatti nuyyuun ba'a. Nuyyuun mul'ata. Nuyyuun argama. Inni iyyuu beekamuuf jira. Amma namni mootii ta'u tokko akkamitti dhokata? Ganaa biyyatoo bara. Gara addunyaatoo bara. Ganaa akka biyyaatoo beekama. Hundumatoo ganaa wal harkaa fuudhee waa'ee isaa haasa'uuf jira. Dursanii haasa'achuun balaa isaatu hammaata malee, miidhama isaatu hammaata malee, qorumsa isaatu hammaata malee firoota koo waanuma nu fayyadu hin qabu. Ilaarra deddeebiin dubbadha. Afaan koo irratti kun hin jabaata. Laphee koo irratti kun hin jabaata. Nama nana dhoksaasiif Waaqayyoo kee gidduu jiru qabadhu. Guyyaansaa hin baasa. Yeroonsaa hin baasa. Wanti Waaqayyo nutti mul'isu, nutti agarsiisu, gara keenya fidu, karaa keenyas haa ta'u, karaa namaas haa ta'u, karaa garagaraa Waaqayyo wanti inni gara keenya fidu inuma ta'a. Hin oolu. Guyyaa isaatti inuma mul'ata. Obboloota koo waan hundumaatti hin jarjariina. Hin ariifatina. Dhoksaa keessan, iccitii keessan eeggadhaa. Maaliif torbeen itti fufa? Maaliif? Arran deebi'a. Obboloota obboloototaa waan hundumaatti hin jarjariina. Hin ariifatina. Dhoksaa keessan qabadhaa. Iccitii keessan eeggadhaa. Kanaachi itti miidhamta. Maaliif? Torbeen itti fufaa. Dhoksaa kee eeggadhu. Iccitii kee eeggadhu. Inni Waaqayyo jedhee inuma ta'a. Inni Waaqayyo dubbatee inuma raawwatama. Sagalichan irra deebi'ee dubbiseen Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10 lakkoobsa 14 kaasee isa jirudha. Yeroo sanatti wasiilli Saa'ol tokko Saa'oliif dargaggeessicha argee eessa turtanii jedhee gaafate. Saa'ol immoo deebisee harroota barbaaduu dhaqnee turre. Garuu harroonni sun dhimnaan Saamu'eel bira dhaqnee jedhe. Kanarratti wasiilli isaa Saa'oliin adaraa maaltu adaraa jechuu barbaachise? Adaraa
waan Saamu'eel siin jedhe anatti mi jedhe hin ariifatin iyyuu. Adaraa waan Saamu'eel siin jedhe garaansaa waan shakkee qabachuu. Garaansaa waan shakkee qaba. Namni tokko tokko garaansaa waan shakkuu qaba. Keessumaa firri dhiyoo aantiin ijoollee keenya irratti ijoollee walii keenya irratti waan shakkan qabu. Wanti irraa mul'atu jira wanta ta'eef. Adaraanatti mi maal siin jedheennaan inni immoo gorfameera. Qajeelfamii laatameeraaf. Saa'ol immoo arroonni dhugumayyuu argamuu isaanii inni natti meera jedhan. Argamaniira arroon. Kana natti raajeera. Mul'ata kanatti meera. Waa'ee mootii ta'uu isaatii garuu Saamu'eel isan itti dubbate garuu wasiila isaatti hin himne. Maaliif dhoksee torbeetti fufnaa ariifataa ta'uun jarjaraa ta'uun nun barbaachisu namni Waaqayyoo hubataadha. Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoon kadhanna. Kanarrattan Waaqayyoon isiniif kadhadha. Waaqayyoo waan isinitti dubbachaa jiru akka ariifachiisuuf. Waan isinitti himaa jiru akka ariifachiisuuf. Waaqayyo isa dhageessisu duwwaa miti isa argisiisu wanta ta'eef. Dhaga'u duwwaa akkasi jalaan taane akka Waaqayyo godhuuf atis kadhadhu. Kakuu Waaqayyo ariifachiisuun gaariidha. Laatuu kadhadhuun waa yaadadhe. Waaqayyo gaafuma dubbate raawwate. Daani'el garuu akkas jedhe. Bultii 21f hafuurri naan mormee jedha. Hafuurri Faaris keessa jiru naan mormee jedha. Kanaaf waan Waaqayyo jedhe bira akka nuun hin geenyeef wanti nuun mormu jira waan ta'eef Waaqayyo akka rukutu isa jedhe biraan akka nu ga'uuf Waaqayyoon kadhanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jirtu waa malee Waaqayyo cal jedhee na naasofsiisu. Kadhadheen tiyaadeen Waaqayyo harkaa fudhadhee dhufa waan ta'eef namoonni Waaqayyo yaada addaa isinirraa qabu. Sagantaa addaa isinirraa qabu. Akeeka addaa isinirraa qabu. Namoonni Waaqayyo iddoo guddaa tokkoon isin ga'uu barbaadu. Hojii addaa tokko isiniin hojjechuu barbaadu. Ofuma biyya sana hin dhanneeti. Ofuma lafa sana hin jirtu. Ofuma asin dhufne ati. Barbaachi keellee kan biraadha. Waaqayyo garuu waan addaaf namoonni isin barbaadaa jirtan jirtu. Jabaadhaa Waaqayyo yeroo isaatti ala hin baasaa. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Karaa tokkos karaa lama sin dubbatta. Yaa Waaqayyo gurra kan qabu garuu haa dhaga'u jedhamee caafamee jira. Buleettii kanatti buleessa kanatti namoota karaa peejii kanaa karaa FB kanaa karaa YouTube kanaa galanii dubbii kee dhaggeeffachaa jiranitti waan dubbatteef anatti waan dubbatteef yaa gooftaa dubbii dhabdeen beektu jecha dhabdeen beektu amma immoo akkasumas jechaa jirta yaa Waaqayyo dhoksaa keessan eeggadhaa citii keessan eeggadhaa ariifataan ta'inaa jarjaraan ta'inaa na dura buutanii dubbiin balleessinaa nuun jette yaa Waaqayyo na dura buutanii ariifattanii dubbiin balleessinaa guyyaa koo eegaa yeroo kootti numa ba'a numa mul'ata hinuma ta'a nuun jette maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Buleettii kanaafan si kadhadha. Buleessa kanaafan si kadhadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo waan itti ittiin jette eeggachuu akka dandeessu eeggachuu akka danda'u ariifate yaa Waaqayyo warqee isaa kana callee isaa kana yeeyyii jala kan buufne yaa Waaqayyo saree jala kan buufne maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hubannaa laadhuuf ogummaa laadhuuf wanti karaatti itti dhufu yaa Waaqayyo akka harkaan baafne citiisaa dhoksaasaa akka miine maqaa Yesuus Kiristoosiin nama kana gargaari hubannaan si kadhadha hubannaa laadhuuf yaa Waaqayyo sin kadhadha wanti ittiin jette moo wanti itti dubbatte moo maqaa Yesuus Kiristoosiin mul'achuu ajalqabu ta'uu ajalqabu hojiirra ga'uu ajalqabu argamuu ajalqabu Waaqayyo jalqabi Waaqayyo nama kanaaf jalqabi Waaqayyo nama kanaaf hojiirra osh isa jette biraan ga'i isa dubbatte biraan ga'i isa ittimte sana biraan ga'i yaa Waaqayyo gidduu galuu kan barbaadu gidduu seenuu kan barbaadu humni hamaan sun aangoo hamaan sun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee kan cabe haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin nama kana abdii kan kutu humna kan buusu yaa Waaqayyo inni sibraate akkan taaneef ittiin mormaa kan jiru humna kan ishee buusu humna kan isa buusu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u Waaqayyo ulfaatu ati isa Waaqayyo siin jedhedha isa Waaqayyo sitti medha isa Waaqayyo sitti dubbatedha isa naannoo naasa'u dhiisi isa seexanni hasaasu dhiisi isa foon kee siin jedhu dhiisi ani isa Waaqayyo naan jedhedha ofiin jedhe buleettii buleessaa ani isa Waaqayyo natti medhadha jedhe
lafa waaqayyo jedhe inuman arge. Hallelujah. Naqaqqabsiisa waaqayyo koo jedhe barcuma sanarraan nagaa waaqayyo iddoo sanaan nagaa. Hallelujah. Hojiinaan hojjechuu barbaadu waaqayyo lafa kanarratti inumanaan hojjetaa inuma fiixannaan baasaa itti midiina keetti yaa gooftaa utuu ati yaada keettiin hin raawwatiin fedha keettiin hin raawwatiin jaalala keettiin hin raawwatiin lafati jette san. Hallelujah. Ituutiin ga'in ituun hin ga'in tuusheen hin ga'in maqaa Yesuus Kiristoosiin du'in dursin inni hamaan sun hin dursin waaqayyichi barasii anaa hin dursin humna maqaa gooftaa Yesuus keessa jiruun nama kana duraa rukuteeraa kan rukutame haa ta'u. Lafa jetteen nu ga'i lafa yaaddeen nu ga'i biyya lafaa kana irratti waan nuun hojjechuu barbaaddu waan nuun gochuu barbaaddu yaa waaqayyo sadarkaa itti ol nu geessuu barbaaddutti atumto fiiken harka keenya qabii ittiin nu ga'i ariifannee hojii kee akka hin balleessineef ati nu gargaari. Yaa waaqayyo biyya keenyaafis kadhannaa kaabasaaf kibbasaaf ba'asaaf lixasaaf ati araara buusi. Yaa gooftaa ergamaa du'aa ba'ee jiru kana isa du'a mo'ee ka'e karaa ilma kee Yesuus Kiristoos ati rukuti. Afuura du'aa qilleensa keessa jiru kana afuura du'aa yaa waaqayyo biyya kana keessa jiru kana addunyaa mararratti gadhiifamee jiru kana maqaa gooftaa maqaa Yesuus isa du'a mo'ee ka'een kan mo'ame haa ta'u. Namoota nan dhukkubfadha jedhan yaa gooftaa dhibee garagaraa qaban maqaa Yesuus Kiristoosiin amma harki fayyisuu keessaa na qaqqabu. Humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin hafayyan madaa'uu isaaniitiin fayyifamtan jedhameera. Madaa'uu isaan fayyifamtan jedhameera. Madaan kee nama kana haa qaqqabatu. Madaa'uun kee nama kana haa qaqqabatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhibeen kamiyyuu qaama kana gadhiisee dhagna kana gadhiisee nama kana gadhiisee kana deeme haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin doorsisi diinaa inni kamiyyuu irraa haa cabu. Humni diinaa inni kamiyyuu irraa haa cabu. Lolli diinaa inni kamiyyuu irraa haa cabu. Waaqayyo nama kanaaf karaa bani jireenya qajeesh haala mijeessiif lafa isheen jirtutti lafa inni jirutti ayyaana baay'isiif humna dabaliif bara hamaa bara ulfaataa bara jabaa kana keessa yaa waaqayyo bobaa kee keessa nu dhokfadhu. Yaa waaqayyo nu golgi nu aguugi masaraa kee nutti ijaari dallaa kee nutti ijaari dalasaa kee nutti ijaari yaa waaqayyo. Ija hammeenyaa nurraa qabi miila hammeenyaa nurraa hidhi harka hammeenyaa nurraa qabi yaadaaf akeeka hammeenyaa hundumaa ati rukuti. Yaa gooftaa siif jiraanna siif taana siif abboomamna afuurri qulqulluun waaqarraa nu haa gargaaru. Yaa waaqayyo gooftaa haadha kanaa hin argita siyaasa isaa akka ati fayyiftu kunoomii isaa akka ati fayyistu hawaasummaa isaa akka ati fayyistuuf si kadhanna. Yaa waaqayyo fayyinni si biraa ta'e biyya kanaaf haa ta'u. Ifa kee nuu baasi yaa waaqayyo dhugaan hamo'atommayyuu dhugaan hamo'atommayyuu dhugaan hamo'atommayyuu inni si biraan ta'e yaa waaqayyo raafamee haquuf inni si biraa ta'e haa jabaatu haa cimu. Yaa waaqayyo gooftaa biyya kanaafis wanti jaalala kee ta'e haa ta'u. Yaa waaqayyo yeroo kana waan nu kadhatamteef sagalee kee waan nutti dubbatteef waan nu faarfatamteef maqaan kee haa eebbifamu. Dhoksaa kee eeggadhu jettee waan nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Anis dubbachuun kan naaf ta'u dubbadheera. Dubbiin kun anarrattis isarrattis isheerrattis haa ta'u nurratti haa ta'u. Kadhata keenya kana nuu dhaga'i isa si kadhanneen ol godhi moo nu gammachiisi. Halkan kana warra nu biraa halkan ta'eef halkan nagaa nuu godhi warra isaan biraa ganama ta'eef ganama nagaa isaanii godhi. Yaa waaqayyo torban kana torban fiixaan ba'umsaa torban milkaa'ummaa nuuf godhi maqaa Yesuusiin ameen.